Fiidiyoo tana laalaa asii dhageeffadhaa garummaan xiqqaan waan nyaateef keessan tursiifne kun akka naman goone hin qabu. Hanga dhumaa dhageeffadhaa ganaadha. Gartanii miti gootota garaatis ni qabnaa jechuudha guddoo akkanaa kana qabnaa. Dhiiroo meeqatti kanne nuti jechuudha obboleessa keenya Khadiir Jawaar ni jaalanna warra duraanis faarsaa ture akka gaariitti jechuudha. Yeroo koreedari jaanii uummata cinqanitti jechuudha nama jechuudha osoo uummata jechuudha irra kifnee irraa fuudhuu ta'us koreedariidhaan mari'achiisa irraa fuudhannee faarsaa turre bakka hojii gaarii hojjetetti numa jaalannaa jechuudha. Nuti ija diinummaatis hin laallu diinummaadhaas hin qabnuufi jechuudha. Ammoo rakkoo dhiyoo tana uumamte kana rakkoon akka uumamte beekamaadha jechuudha waa'ee lafarratti kana uummanni jechuudha miseensonni paartiitis ta'e nuti warri keessa quba qabus ni beekna. Ammoo nama fedhee ta'u obboleessa jechuudha fedhees ta'u gaafa inni jechuudha dogoggore ilma namaatiin dogoggora bakka itti inni jechuudha dogoggoree qarratti deemu san wajjin qarratti hin kutan jala yaanii akka jechuudha maashina garaa yeroo ammaan tanaa jechuudha nyaateetuma baasu if keessan tursiifne kana jecha si hojii irra yaanii allayyatti noofan bakka inni dogoggoretti qabanii irraa ibboo deebisaniiti. Bakkatti immoo inni jechuudha sirri dalagee jechuudha uummataan deemettis jala deemanii deeggaranii jechuudha. Kanaaf itti hoflaadhaas akkanaatti isin qabna jechuudha warreen gara irratti gootame. Kana isiniin jenna obboleessa nuti diinummaa kan qabnuu fi kana jabaadha isiniin jenne.